goototaa si haa faarsu. Lafeen goototaa si haa faarsu. Intala goota akkasii deettu rabbi si haa godhu. Sii galame. Taab koppiliinkiin ati yeroo hunda gootu abbaan Oromoo si eebbisa haati Oromoo si eebbifti. Sii galame warri aandu alamii sagalee taatan mucaan kun nama abbaan qabne. Nama sadarkaa meeqarraa caphee hojjetee as ga'e jechuudha. Diinni kana itti argee nuhuu osoo abbaa qabnu, osoo hojjannu, osoo hannu maa guddatuu dhabne. Sii galame warri baraan du'aalamitti ka'ee jedhe osoo hannu, osoo dhiiga sabaatillee mallaqa naftanyarraa guurannu, osoo naftanyattillee saba gurgurannu, mallayni nu horanne maaliif nu guddisuu dhabee jedhanii mucaa kanatti ga'anii jechuudha. Isin warri as jalaa taab gootan, koppiliinki gootan warra saba keenna keessaa mataa nyaatamaa jira, shirtuu nyaatamaa jira jettanii sun isinii gale. Warra sabboonummaan sabaa isinii gale ilmaan abbaa gaariin guddatte, ilmaan ardaa gaaritti guddatte, ilmaan oromummaan guddatte jechuu isin. Kuni warri shamataa ilmaan oromootiin mallaqa shamatu sun dhiiga ilmaan oromootiin mallaqa shamatu sii galame uummata buccaa jechuu jarri sun. Isin warri koppiliinkii gootan ka akka yoosboontuu hedduu si galatoonfadha. Qaalii sabaa hedduu si galatoonfadha. Seenan sabaa si haa galatoonfatu. Seenan gootota Oromoo si haa galatoonfatu. Warra gastirra baatanillee haasoftanii jettan seenaa sabaattu isin waan biraa bu'aa biraan argattan. Goota keessaniif haasayuun ilma dhugaattu isinii dhalataa jechuudha. Sii galame ilma dhugaattu sii dhalata. Saba keetiif haasoftee goota tokko yoo wanni ati haasoftu kun lubbuu oolche gootatu sii dhalataa jechuudha. Nama goonni dhalatuuf taataa jechuudha. Kanaaf naa galatooma yeroo binaa gastii hin banaa ammaaf immoo cufuu hedaa hundi keessan halkan gaarii isin haa ta'u. Naaf galatooma asirratti. Abdii waan xumurattu qabdaa? Zaman waan xumurattu qabdaa? Okay. Isin buusee jira naaf jiraadha warri jala jirtanillee warra gubbarra jirtan isin buusee jira mana cufuu fi naa jiraadha. Hundi keessan warra jala jirtan warra gubbarra turtan sabboontota sabaa qaalii sabaa ka shirri nafxanyaa nu keessaa saba keenarratti hojjettu, artistii keenarratti hojjettu, hayyuu keenarratti hojjettu nu saba haa caaluu dhabee daadhii galaan dhabee soora abdataa mucaa qacalee san dhabee battee urgeessaa finfinnee keessatti harka isaa duubatti hidhanii sammuu isaa burisan. Nama sammuun goota keennaa buruqe, nama sammuu mataan goota keennaa muramee mukatti saqalame, nama obboleessi keenna qacaleen dhalateetu uf hin barin basmaam jedhamee gorra'amee ilma nama sanirraa dhalatee jechuun. Sii galame haga kana kun jirutti dubbatuu hin dhabnu, haga sabni ajjeefamuu dhiisutti sii galame xiqqarra hamma guddatti haga ajjeefamuu dhiisutti dubbatuu hin dhabnu. Wanna uumamneef kana jechuudha. Isinii galame kanaaf naa jiraadha amma gastii cufuu hedaa hundi keessan warri taab gootan warri koppiliinkii gootan galanni kasaba keessanii haa ta'u. Baay'ee naa galatooma. Namni gastii ergatu kun amma ani cufuu hedaa eenyudha hawwi. Hawwi nama gadi buusee bara. Gastii cufuuf gadi buuse hojii kee nyaatta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama deema jirtaa sun? Maa gastii galgalarraa banee bara hedduun cufee irratti deebi'e bara gastii galgalarraa banee maalan sagalee aandu aalamii ta'uu shira biyyarraa ragaa guuradhee warra shira irratti xixu guutuu guuree isin miskiina dhugaa rabbiitti baraanaa mi fondogee isin yaasee bara haa jiraattu ijoollee finfinnee jirtu. Hawwi bilbila biraa eessa deemtee gastii cufuu edeen dadhabellee dhugaa rabbii ta'ee. Caaltu amma hirriibaa kaatee dhuftee atillee alla gudii rabbii dhalate uummanni kun rafee hirriibaa ka'e. Hawwiin bootee. Caaltu raftee kaatee. Akkam galgaleessitan.
Ay rakkam jirtan. Bareedduu kana dhugaa rabbeetitti raftee kaatee mere. Maal rafee kaa hojii ture. Wayyoo rakkoon qabu ana ifa galgalaati sagalee itti turre dhugaa baasuun kaa'e nafu sabni adaduma nu gaste irratti dubbannuun warri shirri kun hin galiniif shirri galee fi amma jira amma duraa san jira shirri agarte. Injiru bar badanii. Bar Finfinnee keessa akkanatti jala deemee waan isaan itti oolan halkan namni yoo isaan asii makiinaa taaksiin kaanii jedhan paatrooliin asii jala ka'ee deemaa jira. Asumarra haasaa sitti fakkaate. Paatrooliin jala deemaa jira. Jiraa dhugaa. Sitti boone dhugaa rabbi. Dhugaa wallaallami ma. Soba ta'uu fidee bar. Kan dhuufuu baatu kolfuu hin danda'u maal jedhani akkas ta'anii bar. Yaa walee jirraa mima walee jirra dhugaa rabbeetti. Akkamitti akka isaan bar. Yaa. Sobni mootu. Yaa haasa'e. Ganaa badde dhugaa yoo isa suuraa dhumarratti baasan san ikkoo iditii godhanitti bar. Suuraan suni ani wannoo keessa seenee jecha tiiktokii keessa seenee tiiktokii hin ta'a. Tiiktokii irratti illee suura ofii gochuu hin danda'amu. Akka nama boo'uu gochuu hin danda'amu. Akka nama qallisuu, nama furdisuu, nama bokoksuu. Irreedha. Akka feeta godhuu dandeessa. Akkas godhanii gadhiisaniin bar. Waan shira hojjanna mucama kana irratti garamumaan isa dhabamsiifnaa barsila isiniin galu garamu an kana dhibe kan abxanyaatii miti. Kanuma kolkolee teennaa dullatti Finfinnee keessa jirtu aartistii maqaa Oromoo qabatee jiru. Sii galaame maqaa Oromoo kan mootummaa keessa jiru. Warri anamma maqaa isaanii guuree asitti kotonni maqaa isaanii as jiru. Sabni gaafa maqaa isaanii kana dhaga'ee jedhe alaa galuuf teettan. Dhugaa isinitti maami alaa galuuf teettan qananii duute kanarratti aandu aalamii hidhamirratti qananiin duute warra dhiiga Oromoo dhuyddan as baaftee jechuudha. Sii galaami aandu aalamii irratti shirri isaan xaxan sababa qananiin duuteef malee silaa bara ajjeesanii namnummaan isaan ajjeesuu edanuu aandu aalamii bara. Sii galaami. Barree akka isaan shira ta'ee akka inaaffa jechuun inaaffa oromummaa irratti Oromoo aartiin Oromoo rakkinni isaanii aartiin Oromoo waan guddatuuf Andu'aalamitti gadi baasa waan ta'eef isaaf gadi deebisuuf hin bar. Rakkinni isaanii aartii irratti bar. Aartiin Oromoo akka hin guddanne. Amma namni jabaa tokko akka Haacaaluu kan ta'u akka Andu'aalam kan ta'u namni jabaa osoo bahe amma inuma foolan jecha iffarrisanii asiifachiin ji'anii nama san gadi buusuuf yookiin ajjeesuuf yookiin sakaaluuf akka sakaalan kan Andu'aalam akkas gochuuf halkaniif guyyaa hojjetan. Shirri isaanii maaliif aartii Oromoo irratti dhugaa? Shirri isaanii aartii Oromoo maaliif jedhe? Suura meeqa baasan? Ragaa sobaa ragaa meeqa baasan mee? Tan xaaxa'anii yeroo haasa'anillee iditii godhanii maaltu isaan jarjarchiisee akkas godhanoo iditii sanoo? Asiifatti feesbuuka irratti. Kaayyoon isaanii Andu'aalam balleessuu waan ta'eef ragaa isaan hin barbaachifne sabni nutti dammaqas hin beekne bar laal amma caaltiyyeetti fufta. Maal sitti fakkaate warroonni akka masaratti dhaabaa fi fakkaattonni akka isiisu masaratti dhaabaa nama sadarkaa tokko faratti shira mucaa kana balleessuuf itti xaxxeef maqaa kaafna malee warroota biraatillee hedduutu jira. Maaliif kana ta'an sitti fakkaate duraanumayyuu qananiin akka dhabamtu waan hojjetaa jiraniif lammata Andu'aalam akka ajjeefamu waan dursa isaan kaayyoon isaanii qananii argatanii ajjeefatan malee kaayyoon isaanii ka dursa isaan itti xiyyeeffatanii deemaa jiran yoo xiqqaate waggaa tokkoof Andu'aalam ajjeesuudha. Sii galaami Andu'aalam ajjeesuuf immoo wanni isaan hin ta'in hin jiru qananii irraa bahi jedhaniini kallattiin itti dhaqanii yookaan nabsee kan kee yookaan Andu'aalam kana laalladhu irraa bahi jechuun ragaa jira tokko kan lammata biyya alaatirraa namichi tokko ka maqaan amma jiru jechuudha. Biyya keessa wal qabataaf maqaa isaa himuu dhabna.
biyya keessa warra biyya keessa jiru ka mootummaan amma to'atuuf deemu wal qabataaf maqaa isaa himudhame. Makiinaa sii galchina. Makiinaa galchitaa yaani makiinaa biyya alaatirraa galchan kan agartee miti. Eeyyee. Maqaa keetiin makiinaa kana galchinee gurgurraa sii galame gurgurraa aandu aalamirraa bayii ati nama akkanatti taataa jedhaniin. Aandu aalamii waraqaa na baaftan kan aandu aalamii baasaa jetteen sii galame. Wanti kun hundi akka ittiin argamneefi sii galame akka ittiin argamneef ajjechaa kana qananii kana aandu aalamitti qabuuf deeman. Maaliif aandu aalamuwaan ajjeesuu karoora qabaniifi jechuu isaan shirrummaan isaanitu aandu aalam dhabamsiisuuf dura. Qananii amma dhabameef malee jechuudha. Bara akka itti qananiin duute. Laal sii gala nama digimtillee itti godhuu dandeetta. Nama tokko digimtillee nyaata yeroo dheeraa keessatti nyaatisuu dandeetta. Eekaa akkasiin bar. Yaa. Hihire akkashiin irsa ishii jibbitu akka jiruu ishii jibbitu. Waa jedhanii tiba waa sanii. Yaa. Kanaan irratti milkaa'ee fi jedheesi isa immoo milkaa'uu fi dide. Sababni milkaa'uu fi dideef warri Oromoo ta'ee shira irratti tate kun mucaan duratti beekate. Duratti beekatee yoo isaan rasaasa itti dhukaasanillee rasaasa rabbi irraa dhoorgee kan nyaataa fi maal adda addaa keessatti duraanuma beekate. Fakkeenyaaf amma mooneet beeksisaa micattii mooneet amma gaazexeessituu san jaalalaaf gaafattee erga isii jaalalaaf gaafattee didee booda harka isirraa nyaatu. Fira isirraa nama isii waliin oolu hiriyaa isirraa nyaatu jechuudha. Ajjeesuun hin danda'amu. Kanaan jechuudha kan isaan ajjeefate itti fufimee itti fufii hin goolabaa goola bulleedha sirriitti dadhabe dhugaa qaalee nama biraa barjoollee asirraa gadi buuse qaatee ture waan ta'eef samoona kana qorraniiru samoona kana qaana'anii irraa badaniiru dhugaa samoona kana jecha qaananii amma isaan amma yeroo Hacaaluu ajjeesan san Hacaaluu ajjeesanii akka Jawaar hidhaman godhamanitti yeroo san ammallee eessarraan akka Oromoo miidhan eessarraan akka Andu'aalem miidhan barbaadanii maaliif amma gaa'elli Andu'aalem fuulduratti waan ta'eef keessa beekan waan ta'eef akkam goonee dhabsiisnaa. Gaa'ela itti qaasan agartee miti akkas ta'a kaan malaati gaa'elli Andu'aalem illee agartee. Kanaaf kan Andu'aalem immoo kan caalu ta'ayyu kan caalu. Kan caalu ta'a waluun ilaalu maaliifi kanaan Andu'aalemii garaagarummaa xiqqoo odoo Oromoo biratti hin taane isaantu garaagarummaa qaba. Namni tokko akkuma itti ilaale qabeenyi garaagarummaa qabuun garaagarummaa qaba. Eeyyeen. Yaa. Kanaafuu maal godhanii ishii irratti taphattabanii waa obaasanii duufi dinnaan waa bilbilaan ajjeesan. Bilbilaan itti muranii taphattabanii bilbilaan ajjeesan intalitti. Gammachuudhaan nagaan oolchuu budaa hamaadhaan nyaatan dhugaa intala miskiina qananii qaroo Oromoo qaroo teenya ija teennaa jecha gana ishii ilaallee hin quufne nuti. Aruusa gana fuulduratti dheegnu budaa ija hamaatiin ishii nyaatan. Qaana'anii irratti inaafanii naaftu isaan ajjeese akkam goonaa nuti akkam uffannee ishii caaluu dandeenya. Carraa kenna fudhattee nurra bareeddii kan jedhu halkaniif guyyaa boo'anii waliin nyaatanii waliin dhuganii bar hiriyaan ishii waliin turte ishii nutti naafti bar maaf hin qabamne ishiin sirriitti hunda itti naaf. Eeyyee maaltu beekama yookiin suura shirratti hojjetan ta'a. Mee caaltuu Tamiimaa neetworkiin maan isiin haasofsiisu yeroo meeqa gastii seentee neetworkiin isii buusa Tamiimaan mee haasa'i. Mee haasa'i himma. Dhugaa rabbiin itti gastiin yeroo hunda bareedduu kan akkami. Neetworkii kiyya dadhabaadha dhugaa rabbi. Dhugaatti neetworkii keettu dadhabaa kaayyoo sabboontotaa qabdaa. Siifi yuuzboontuu namni as jala jiru kun sirriitti dhugaa rabbeetitti kooppiliinkii jennaan taaptaap jennaan akka isin sabboonummaa qabdan isin arge caaltuu fa'aa zaman kiyyaa fa'aa itti dabalee akka sabboontummaa sirriitti qabdan yeroo hedduu taaptaap kooppiliinkii gootanii isinitti dhagahamee waa'een goota keessanii akka jedhe sirriitti argee xiqqoo yoo haasuftee ofirraa baafte immoo hin gammadda. Baafatta waan tokko yoo ofirraa haasuftee
Weellistoonni kennamu qabaadha. Weellisaa wayii edamana banatee sa'aatii halkan ta'u olu beekta. Duuba jira weellisaan sun na fakkaata. Baay'ee wallaahi haga booda ta'ee namni jalatti weellistoonni baay'eedha ta'anii maqaan beekne illee Diqqaa Dabalaati. Eessa? Sagaleen kee hin dhagayamu. Sagaleen kun jiru? Amma jira. Jira. Amma qofa ka amma. Diqqaa Dabalaati. Duuba hin jiru nama lama. Dhugaa Arabaa Daggas kaduu Oromoodha kamaa jedhu Oromoodha. Sa'aatii meeqa muluu banatee odoo. Hayyee.